gara biyya alaa akka inni deemu nan barbaada duraanis yaalaan ture amma immoo liqii namaa baatee biyya alaa yoo deeme biyya alaa deemuuf birrii baay'ee isa barbaachisaa jalqaba birrii namaa kaffaluu qaba. Hidaa namaarra jiru kaffaluu qaba. Ofitti deebi'uu qaba. Even if mucaan kun silkii ofii gurgureera silkii illee hin qabu mucaan kun sinii galee bakka kun hin ta'a jedhee eegne waan bakka kanaaf silkii binnaaf jalqaba silkii bareedaa tokko binnaa fi geemii yaadeen ture geemii taphachiisnaa yaadaa ture itti yaadaa jirra garuu murteessine kana murteessuuf hiriyaa kooti qaalii kooti jedhee warra waan madhinaan dhufe mubaarak musammaa dabalate itti dawwaliin mubee kakasnu jalaa ta'e kabiiroon jedhee itti madheera. Sigalee ijoolleen qaqqaaliin garuu dhuftanii keessaa na dubbistan jirtu gargaarrattanii waan danda'u waan gochuu qabdan keessaa isinitti meera isin ulfaadhaa. Kanaafuu namni kun bishaan ana hiriyaadha baga taphate kumaarri dogoggoraa taphatee darbeera. Kuni ana isa dhumaate anaaf kabiiroodhaaf yookiin anaaf kabiiroo walitti fufnaa wajjiniin yookaan aniif kabiiroo kanaan adda baana jechuudha. Kanaafuu mee namoonni bebbeekoon as jala jirtan haala kamiin mucaa kana sappoorti goonaa. Laayivii isaa kana irratti giiftiidhaan sappoorti goonee hidhaa isaa irraa kaffallee bilbiloo bitatee akka hojii hojjetu goonamoo karaa maallaqaatiin sappoorti goonee immoo hidhaa namaarraa kaffallamoo mee haala kamiin deeggaruu dandeenya kan jedhu osoo natti himtanii haala mijeessinee barbaachisaadha. Paaspoortii guuttatee illee badhagee fudhanne mucaan kun suusii hamaa keessa galee suusii sigaaraa caatii dhugaatii oli baay'isee suusii kumaaraa kun. So mee yaada keessan naa kennaati anis yaada qaba waan ta'eef ani riyaadha ani gara isaatii ani nama badii balleessee nama akka isaatti miidhamee jiru waan ta'eef yaada keessan nuu kennaati yaada keessan fudhannee gastii isin galchine yaada keessan erga fudhannee kaane immoo yaada keessan irratti gabbifanna namni kun dhibbijaa jirtan kun meebii namoonni garaagaraa badii isaatii dhimma isaatii silamaaf taphatittan dogoggoreera habiibii namni koo nama ajjeesa bara nama ajjeesne mucaan kun bara badii isaa gadi ba'ee himate maa nuti koo birrii namaa na jalaa batee horii wayii biteennaan horii wayii duute yookiin immoo kontoroobaandii wayii nagadeen warafame jedhee gadi ba'ee boo'ee naan ikkoo ayyaanaa nyaatu ittiin gargaartu. Mucaan kun garuu akka namni biraa irraa baratuuf akka namni biraa dogoggoraa akkasii keessa hin galleef badii isaa ofitti fudhatee gadi ba'ee sinitti nutti boo'e. Anatti anaa rafee sagalee naa qabee ganama lan ka'u guyyaa viidiyoo isaa argee rifadheen. Kanaaf haqa jiru himate waan ta'eef uummataa. Badii balleesseera haala kamiin kana keessaa baasna kan jedhu gastii nama galchinee irratti dubbannee yaada keessa fudhannee yaadicha immoo walitti qabna waan ta'eef hundumti keessanii yaada keessan nuu kennaa galatoomaa ulfaadhaa. Abdi. Oh Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomii ati waan namni dhudhiisiiti namni tokko yoo yakkiin kan namaa inni ilmi namaa seera namaa cabse akka seera namaatti dabama. Seera isa kan rabbii immoo rabbumaaf dhiisu gabaabaadha kun jechuudha. Ani wanti hin jedhu silas dubbadheera amma akka dhuunfaa kootti mucaan kun biddeena yoomii kaasee nyaatallee nyaanne jedhee waan akkasii tokko haasa'a waan garaa nama nyaatu viidiyoo isaa keessatti jechuudha. Akkaawuntii qabdaati. Qaba. Natti akkaawuntii kee. 1,000. 1,000 illee 51. 68. 68. 82. 82. 81 torba. 81 torba. torba. Kabir Awwal Aliyyi. Akkasidhani? Akkasi. Mobaayilii isirra jiraam? Na bira jira. Misejin si gera Kabiro. Oye. Si gera misejin. No. Beri kuma kudan si dabarse. Ulfaadhaa Ustaz nama guddaa koo kabajamaa soddaa koo wallaahi kabaja guddaan isinii qaba. Nama akka keessanii kana biyya Dubaay teessanii bakka baay'eetti isin argeera. Birrii 10,000 dabarsitanii fi
namni tokko nama namummaa beeku nama maana islaamummaa beeku isin nama wallaggaati kabiroon nama jimmaati garuu waa'ee gandummaan beeku namummaadha ittanii kana gootan rabbi isin irraa jaallatu ulfaadha wallaahi galatoomaa ustaas. Amiin amiin inshallah gargaara obboleessa qonela waan Arta. Dhagaan jira. Masirra deebiin sitti masala sitti meera dogongorri barsiisaa gaariidha. Yoo irraa barattee ati nama namaaf fakkeenyaadha. Ani maal abeetta lubbuu namoota meeqa baraarteen. Sila dubbadheera ergati waan kana dubbatte namoota meeqarraan informationii fudhadhe. Nama darasummaa keessa ture, nama darasaa, nama salaata waqtii tokko qadaan goonetu isati keessa turte kana keessa jira amma yoonaa. Qumaara ta'uu isaayyuu hin beeku namni sun. Ati dhuftee waan kana akka kanaatti ifa gochuu kee galatoomi. Jazaa guddaadha kan itti qabdu. Ati na dhagaa jirtu warri kaan? Dhagaa jirra ustaas. Dhagaa jirra. Eeywa balleessaa kana kan itti dhiifama gaafattu rabbii guddaadha. Namaaf barnoota dabarsuu keetti immoo ammayyuu alaaraasi. Ati mataa koo olidha. Mataa koo irradha. Sigalee jabaadhu yoo rabbiin qaama wal nu agarsiise ani balleessittii keeshee kanan ilaalamini appilikeeshinii gara appilikeeshinii uumte appilikeeshinii sanarratti wantoota garaagaraa daawunlooddi gootee achirra keessee kunoo kana seenaati waan kana fayyadamaa jedhaa turte. Wanti isinitti himu namni tokko kufee jedhanii dogongore jedhanii dogongora sana keessatti dhiisituun taane harkisanii as baasu. Rabbiin namicha nama 100 ajjeeseefu hin dhiise. Kalaas tokko isa kana nama 100 ajjeeseefu rabbiin dhiise. Badiisaa kan itti isa gaafatu rabbidha. Kan inni dhiifama gaafatu isiniin miti. Isin gargaara. Namni kun yoo jiraate biyya sana bulchuu danda'a. Siyaasa biyya sanaa isa goolamaa kanayyuu jechuudha. Isuma sana biyyuma kana nama hoogganu ta'uu danda'a. Maal beekamamaa jiru rabbi? Yookaan immoo aalima ta'uu danda'a. Yookaan immoo paayileetii ta'uu danda'a. Yookaan immoo warra saayinsistoota warra sooftiweerii ta'uu danda'a. Akkasitti waa tokko bal'isaa ilaalaasin. Balleessaa masaasa kaleessaan dubbatina kaleessarra miti sun kaleessa ta'ee arrammoo ani nama biraadha jedhee dhufee boorimmoo nama kana caalu ta'ee argama waan ta'eef namni kun isanni arra nama akkasiin ta'a jedhee isinitti hime kana qofaadha kan isin ilaaluu qabdan. Ani kanuman isin jedha galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا القالي. كم جبت السلام عليكم. Mufee kun yeroo tokko fakkaataa kenniin dubbadhitta. Ustaazis itti deebi'anii kaasaniiru dooktoris jalqaba kaasanii turanii jalqaba irratti waan tokko isiniin jedha laala. Inaasofne amma yooti wanti isiniin jechuu barbaade sichitti deebi'ee taphataa yookaan immoo wanti jarri yaadni jarri kaasaa jiru waan qumaaraa kanatu hin beeku jarri akkam akka suusii ta'u yookaan immoo akka qalliitti akka keessaan baafne hin beeku. Anis immoo wallaalaa miti an wallaahi hiriyoottan koo na beeku namni natti dhiyaatu na beeka. An wallaalaa hamma kanaati miti. Hangam akka nama balleessu utuma hin beekuun gaafa jalqabaa maaltu darajaa kanaan hamma kan hunda balleessu wanti na godhe na dhaggeeffadhaa reefna haasaa jira jechuudha silaa naasufne. Hanga akkan birrii kana hunda balleessee darajaa kana dhufee gahu wanti na godhe isa nyaachise ndeeffadha isa namana nyaachise ndeeffadha tu jedhamu birriin utuu achititti daddabalatu birrii sana balleessee hin ba'uutuyyuu jireenya koo fidee darajaa kanaan ga'e malee gowwaa miti an tokkoffaa wallaahi rabbiin ilaa dhaggeeffadhaatiif biyya duniyaa kana miti birrii miti anaa miti isinii miti biyyi duniyaa kun fayyaansiituun baddi boru hin jiraanna hin darbina kaleessa namni jechii kanarra jiraatee darbee nus yeroodhaaf as jirra malee jiraanneetuma darbina dhaggeeffadhaatiif kun rakkoon kunii utuma isin dhiiftaniitiisi ana rabbiin akka keessaa na baasu dhibbaan dhibbatan ergiteenyaadha. Garuu immoo alagaalan kana jedhu isinirraa abdii dhabeetii miti. Hamman isin yaade olitti abdii isinirraa argadhean. Ani indoon birriin yoo hafeyyuu nama akkanaa lammii akkanaa qabaachuu kan koo obbolaa akkanaa qabaachuu kootti nan gammade maaliif akkana ta'ee waan badii dogoggoran godhe miti dogoggoree ka'ee isinitti madhee jennaan dogoggora koo ilaaltanii immoo dogoggorri isaa kaleessa mootuu dogoggora kanatti hin galin nuyiif nama akkamiiti jettanii na dhiiftanii na bira dhaabbattanii viidiyoon isin hojjedha isa kanaaf kophaadha. Garuu kana booddee wayii immoo kabiroon bakka kanatti deebi'ee waan akkanaa godha jettanii akka keessa keessanitti yaadne maaliif beektu gaafan gadi ba'ee viidiyoo kana hojjedhu kaleessa yeroo dheeraa dhokfachuu kooti wanti na ajjeesee keessatti na hambisee
waan hin qabu fixee ka'ee akka miidiyaarra dhufee darajaa kana gahu wanti na godhee dhuma abdii murachuudha ilmi namaa miidiyaa fuuldureetti dhufee nama duratti boomiti. An namni birriin isaa naa kenni jedhee ilma namaa tokkitti gaafadhe isaa nyaachuurraa gaboolu ol ba'ee paabliikii irratti dubbachuun kan koo qubna gariin koo inni guddaan rabbiinis na beekaa anis nan beeka. Tokkoffaa miidhumti wanta kanaa darajaa kamiin akka nama ga'u ilmi namaa ilaaluu qaba jedheetani. Maaliif birrii miti amma namni kan ilaalu birrii harama nyaachiftee yookaan immoo hadha birrii yoo na argitanii birritti fakkeenya nama suuseenyaa akkasii ta'e tun dhaqee nyaachisee yookaan nama namummaa hin qabne ta'ee dhaqee hamma ustaazaa Ahmad kun akkam beekanutti birrii isaanii dhaqee haramaan godhi jedhaniiti miti kan na ergan. Maaliif ilmi namaa hin jijjiirama yookaan waan abdiin irraa qabanuudhaaf miti. Ani tokkoffaa nama akkasiitis miti rabbiin garuu akka fedhe godha danda'aadha inni waan ta'eef ana silaa akka kanatti na arguu yaaddanii beektanii an akka kanan ta'a jettanii rabbiin akka kana godhee fuuldura keessan fidee na kaa'ee akkana of jibbuu na godhee garuu alhamdulillah waan hundaaf hunduun darba waan ta'eef hamma wanti isin jechuu barbaade waan naan viidiyoo sanaan hojjedhee fi darajaa kana ga'uu kan koo namni baruun waan guddaadha anaaf sababni isaas isin hin beektanu quban qabdanu malee waxxaatiin keenya hamma jiru dhumeera namni isin qaamaan ilaaltanu namni isin nama guddaadha jettanu maal jettanu hundi isaa waan kana keessa jira yaa jama'a wanti isin beekuu qabdan wanta ol ba'ee boo'eef namoota muraasaaf waan haaraa isinitti fakkaachuu danda'a waan guddaa isinitti fakkaachuu danda'a malee waxxaatiin Itoophiyaa viidiyoo afaan Amaariffaatiin hojjetamu ilaalaa beeskisa sanuu beeskisa namoota beekamaa irratti hojjetu namni badeera gaafa badummoo utoo maallaqa qofaan badeetii haa ta'u waan of irratti arginu isinitti himaa jira laamma nama gurguddaa teessisee isin jalaa haasa'uun iyyuu natti ulfaata garuu wanti isin jalaa haasa'aa jiruu fi wanti kun waan haasa'uu qabu waan ta'eef namoonni gurguddaan namni isin jira jettan dhumeera namni utuu hin beekin dhaqeetti galee salphatee dhumeera wanti isinii galuu qabu. Hamma garuu wanti nu gochuu dandeenyu yoo jiraate qumaarri waan ilmi namaa fedha isaa dhaqeetti galee taphatee kennu. Kanaaf mootummaatti waan himatanus miti waan mootummaa himatanus miti. Wanti nu gochuu dandeenyu yoo jiraate akka namummaatti namni qofti wal dhageenye waan kanarraa yoo ijoollee hin fageessin yoo namoota meeqa maatiin jira diiganii namoota meeqa walii keessa qaba qumaara kana nama meeqa inni kaan lubbuu ofii baasuudha darajaa meeqa ga'ee jira nama danuuta abdii kutee jira utuu rabbiin hadha gadi baasee akka dhalana dhumarra ga'ee dubbadhe kanatti gadi ba'ee dubbateeti nama ana achi miidhame qofa argitu malee nama ana gadiin argitan. Kana gaafan isiniin jedhu baroon godhe waan gaariidha jechuudhaaf isinii jedhaan jiru. Garuu wanti guddaan nutti dhufee nu kuffisuu ta'aa jiru qumaara kana malee hin jiru. Abdiin illee yeroo baay'ee waan kana teenyetti tassamnee ilaallee viidiyoo hojjetaa ture. Wanti nu viidiyoo kana hojjennee fi tokkoffaa birrii qofa otoo hin taane kaayyoo keessan nyaataa yeroo keessan nyaataa hojii isin karoora isin qabdan jireenya keessan guutuu nyaata gaafa kanatti seentan. An kana waan hundumayyuu waan irraa baradheefan namni tarii na laalee xiqqoosi nama tokko yoo nambise hingaa silas namni hundi na laalee qajeelaaf miti namni hundi hin qajeelu tarii nama tokko immoo viidiyoon kan koo kun gaafa argu fayyaduu danda'a maaliif an namni hamma ta'e maaliif nama 10 hin taane namni 10 na beeku tokko gaafa akka kana gadi ba'ee dhimmaan buusee boo an nama dadhabaa kanaa miti nama miidiyaarra ba'ee boo'ee maallaqa fudhatu miti yookaan nama maallaqaa jedhee dhufee as taa'ee boo'u miti gara kamiyyuu fiduu hin danda'a. Even yoo sharrummaa ta'e karatti shirrooman danuun beekan wallahi billahi gaafa akkana isin jedhu garuu awwan baasee inni guddaan amma dhaabii amma qoy kabii mubee dubbu kanaafani isa gara fuulduraatti itti deebi'a jettanii yaadinaa jechuudha barbaadeetan baradheera yaani waan baratan maali waan nu dubbachuu inni dubbattee fittee ta'a maalaa soome qallimnee mateenya malee maal goona gaashii maal kuni bakka umureera hin dubbanne isa argan organe kanaaf hin dubbadhe amma mubee sarraa keessa amma waan dubbanne nus karaa deemaa jirra obboleessoo amma kaayyoon keenya birii namaan narra jiraa jette akkuma teettuu birii namaa sana obbolaan kee ni kafallaa inshaallah kafallaati immoo sichitti koomeentii si olaalte kana booddeetti ittiin deebiinedha. Kanaaf hundi keessaniyyuu obboleewwan keenya warri obboleessa keenya gargaaruu dhuftan torba barreeffadhaati akkuma beektan wal galtanii birrii amma gargaartanii akaawuntii fudhachuudha. Akaawuntiin kana jalatti barreeffamaadha maqaadhuma isaatiin. Wanni isarra ga'e baay'ee nama gaddisiisa. Ani gadi beeka biroon dubbachuu isaatti nan gammade. Wanta ittiin baalageedha dhageessanii. Wanta ittiin baalagee anaa namni wayii birrii 20 wayii naa ergee dhaggeeffadhaa seenaan sinitti hima. Silaa ta'e sheer godhaa qammasitti amma nama 3,000 galu. Al tokkicha gargaarnee namni wayii birrii 20 birrii 20 guuttadhuuti naan jedhe.
wallahi ati dafaariidha miliyoona 10 fa'aa argachuu dandeessanaan jennaan tole jedheetan iyyi Itoophiyaatti jechuudha dheengaduma san dheengadda gale birrii 20 gurbaa tokkotti dawwaleetan iyyi naa ergiin jedheen achumaan birrii 20 naa ergee dhaggeeffadha achumaan 20 naa ergee jennaan wallahi billahi tillaahi jechuudha ta'aa bulee dhagaan waan ossuun beeku arga gadi ba'e ta'aa bulee waan ta'e rukutama beektu waan ta'e dhaama abbo rabbi isaa haadha farda fa'aa gulufama isatta gulufu fardicha tun gulufu bulee tun dhadhahuu bulee ganama innaa subii salaatee kaa'ee namni wayii na bira jira namni lama wayii namni jajjabaan Oromoo jechuudha yaani namni Oromoo biratti qaalii ragaadhaa ba'uu danda'anu lama na bira jiru nan dhossi jedhammo natti ka'uu jedhe asitti nan eeganu booda birrii 20 sun meeqa ta'e beektu birrii Itoophiyaa 800 ta'e dhiqqoo immoo mubaariku 20 galchee 800 argateette qileetti seeni qileetti jaagalchu dantaa keetiin allaala tokko booda achumaan 800 ta'e qoyaaka lafti naan mare dhaggeeffadhaa dammoo kabiroo illee nyaata lafti ittiin mare miti ani immoo nyaadhee lafti naan mare dhaggeeffadhaa achumaanan alhamdulillah jedhee rifadhee jechuudha appilikeeshinicha balleessi dhagaa appilikeeshinicha balleessi maaliif beektu akkan hin taphanne akkan biricha dhaqee baankiidhaa baafadhu ganama kee baankii dhaqe birrii 800 akkas akkasii buutuu fi kabiroon buutuu naman galchu buutuu kenni appilikeeshinii wayiiti birrii 800 nyaadhe naa baasaan jedheen meerree kan maaliiti appii maaliiti nun beennu jedhani achumaan nappichatti agarsiisi buusee innaan an buusu irra hin jiru maqaa gaafata maal gaafata akkan itti bane yaadadheen jabaadhee imeeliin ittiin banee fi lakkoofsa ittiin bane waan itti fuutee baasodditti nannaan baname gast kan jedhu irrattis bane haga achumaan yeroo laalamu paaswordii yaadadheetti dhaqu deebi'e rifadhee ragaa rifatuudhaan maqaa sheekaa roobe achumaan 800 sun jira dhuguma achumaan lakkii nu baasuu hin dandeenyu wanti kunis immoo mootummaa dhorgaadhaan jedhani akkasii akkatti baafamu nama qoradhee gaa guuteera akkuma kabiroon jedhe namni wallaahi billaahi ijoolleen biyya arabaa keessa jirtan of qaqqabaa waraabaa daddabarsa ijoolleen biyya arabaa keessa jirtan birrii keessa hin jiru jechuudha. Baay'een deebi'a laatanii ta'a. Dhageessanii ijoolleen biyya arabaa keessa jirtan warri obboleessa keessanitti obboleettii keessanitti maallaqa obboleessa keessattuu birrii ergaa jirtanu akkaawuntii keessa naaf ta'u ta'e yookiin immoo minaamni jabaadhaa birrii keessan footoo kaasee siniif ergumeme akkaawuntii irra isuma dhuguma ijoolleen waan kanatti nammitee obbolaan keessan birrii keessan fixaniiru harki caalaa parsantii 90 wallaahi al'aazim mubaarak dhugaa jedhee yoo siin jedhe meeda walaati birrii koos kireeshoo godhe amma na ergimee jedhaa yookiin immoo akkaawuntii kan biraatti ergaa dabarsime jedhaanii ilaaluudhuma hin jiru birriin islaama kiristaanan jedhamu warri obboleessa qabdanu biyya birrii keessan bira kaatan eeggannoo godhaa birrii keessan ijoollee manatti fixetti tokko warri obboleessa keessanii maqaa obboleessa keessanii mana bitattan lafa bitattan hin jiru manichis hin jiru lafichis gurgurameera wantichi kumaaricha jechuudha mana nama gurgursiisa yoo danda'ame ilmoo faana nama qabsiisa barra nama warra qabsiisa dhabatu jiranii rabbi nu fadhiisu mana intanaatti finfinneetti wallaahi akkas jechuun naga'e booddee maal ta'e birichi gaa dhaggeeffadhaa achumaan akkatti baafattaa guyyaatti 20 malee 40 malee baafattu la akkatti baafattee naa agarsiise gurbaan tokko kana qab jedheen 400 akkaawuntii koratti erge irraa deemiyan yeroo nan jedhu booddee 760 deebi'eera geemitti irratti meeqannaa bee 40 alhamdulillah jedheen 20 namichaa ofirraa kafalee 20 itti ittumaan qaama malee kan akkaawuntii koratti teessu jedhee isii 100 sana maal wayyaren jedheen guyyaatti kanatti baasuu dandeessu naan jedheen 40 akkam akkasi akkasi achumaan farda koo yaabbadhe ka fardicha yaabbadhe hillim amantanii wallahi dhiiftanii tu birrii kooteessa kana nyaataadha hillim godhee fudhate deebise kanaafuu soba isiitti fakkeessa keessattuu immoo yeroo jimaa qaantanii kaatan fidi isiniin jedha hadda kakattanii inni hadda birrii 10 nyaatan tan kakattanii maqaa zarmaanzarii keessaniitiin kakattanii balleessitu borinna kaatan buufattaniittu inni qaantanii achumaan caatii wal qabattu kaatan taate achumaan buufattu taphattu obboleetti kabiroo alhamdulillah rabbil alamin baguma gabri baatee dubbatte kana booddee namni karaa irratti arge moobaayilii keessa qabu fattasha tokko jedhi dhageesse lammaffaa immoo alhamdulillah jedhi rabbii of si barsiise ana siin jedhi yaa obboleewwan keenya biyya keessa jirtan anjibbaa keessan hin qabu yawwana taphataan ilaalaa hartu yawwana ajannaan kun gatii mala kabirootti ka'e jennaan
taphatana laarta wana mirqaantee jechuudha naa baaraarta gurbichuma kana rabbi duniyaa irraa isaa kaasu mina gabba waa'ee borsaa keenya jechuu dandeessa noo obboleessa koo gaafa borsaa lafitte ollaadhaa fuuta gaafa ollaadhaa mana keessaa fixa mana keessaa gaafa fitte ollaadhaa fixa ollaadhaa gaafa fitte hattuu taata kan zarii kee keessa hin jirre zaraa zartee kee keessa hin jirre obboleessoo adaraa rabbii dhaabbadhu amma balleessi kakachuu barbaachisu wassani murteessi bakka taphadhu jedhiin taphadhu si galee akkasitti dhaama obbolaan keenya biyya arabaa keessa jirtanu warra biyyaatti yeroo birii ergitanu bakkeetti ergitan ilaalladhaa yerootti maallaqa keessan ilaalchifadhaa obboleessa kan biraatti hojii naqee alaalamu walumaa galatti kana fakkaata sirrifachiisuu miti yoo dubartiin 5 gadi baatee booyin 7 kana keessa Mubaarak Musa ammaa miti maqaan jijjiiradhaan dubartiin 10 kabiiroo viidiyoo kana hojjedhaan dubartiin 10 jechuudha yoo bucate akka oromootti obboleessa kootti birrii ergataan ture gaafadhee jennaan kumaaratta nyaachee naan jedhe kan jedhu yoo isin nageenya Mubaarakii miti qabadhu wanta hin jedhe nooluuti hangatiin argeeffanni nama fixe jira nama birrii obboleetti kootiin fixe rabbii jedhiiti waan nagooti nagooti yaa rabbii wargattu jira gigalan mistira waan jedhamu garaa koo taa'uu didera eshi kabiiroo warri gargaaruu dhuftan jabaadha warri kabiiroo gargaaruu dhuftan torba barreeffattee ol galta 1,000 2,200 1,400 qofarraa kaballee namni tokko immoo faaxee wayi bilbila bareedaa wayi itti bittee rabbiin akhiraa duniyaa si milkeessu siin jenna kun fedhii keetii namni si dirqamsiisaa hin jiru si ta'uun gargaarta si ta'uu dhiisuu dhiistee deemta namni giddiin si giddaajiin hin jirudha fedhii keessaniin obboleessa keenya kan